يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد يا رب. ومن أصدق قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Baganagyan arras garachana lakinya kan dawa oro amanti khenya amanti islama lafina wali dabarsinu tudufne jecha qabtiin arra isini qabanne dufne da'i dogongura harashiati irratti jiru wali ibsudafi ya ilmanaya misconceptioni tokko khajiru me wali fatuinu zaman khun zaman beekumsa zamana osoo miilaan achin tarkaanfatin harka keenya irratti ragaan rabbiina qura'aanaa fi hadisaa fi tafsiirota hunda harka keenya keessa yeroo kaase keessa jirre jechuu rabbiin qura'aana keessatti sanurihim ayaatina fil aafaaqi وفي أنفسكم حتى يتبينوا أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد جاجتو دوب ربين قويا برو في دي هركسي خايه عنهم برن عندكم سديتين ناركين يجو وان دندينيف عن رانتنا زمن بيكم ساخنا خيستي لافتو متي ولي دبرسو وان دندينيوف مسكم سمشني نموني تكو قرا يوتوبيتين واي شياتي في سوني راغزي دبتا وان سندغينيوف سنيف جوليتين يتناف اكا سنيف كلوتو ديمتني لالو دنديسن waan ulamaawota gurguddaa suniti fi shi'aarra arkine waan dhageenye waan baranne isinii tuttuquudhaaf jechuudha. duba yaa ilmaan ayyaa duraan dursinee wanni isin himnu islaamni tokko akka tahee arkine jechuudha. chaanaala kana wayta nuti jalqabnu zamana kana keessatti kitaaba rakkinni kitaabaa waan hin jirreef waan moobaayilii keenya irra jiruuf achumarraa tafsiira achumarraa hadisa achumarraa ilaalla jechuudha. sakandi gababa khudan inchalle khaysa wan barbaanne zaman arkanu khaysa jirre jecho ya ilmanaya warri youtube irratti amanti irra dubbatan me akami la ha mobile khaysa irra jira bar beekumsi isin arka jira isi warri baratan khaysahu ummata khaysani fi ifatahu qabdan me mantana khara tokkumma fi garaagarummaa isaanii oguun isini tuqe booda waan isini tuttuqu barbaadu kana akka khaysa seentani ilaaltanii fi jechuudha. akumaan duraan dursee islaamni tokko je'etti shi'aa fi suniinuu irkaanul islaam hadisa jibriil jechuu iimaanul islaam isaana tokko waliin qabu isaanii shakkii takkan godhin lachuutu gareen lachuutu kana waliin qaban jechuu laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah wa aqiimu salaata wa uutu zakaat meja وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا إيمانه آمنت بالله جاء جهان إيمانا هندين ولين كبن جتو لجتو ولين إنسانه أكربين سنار كوتي إبادة ساقودا خجو هندينو غير لجتو ولين كبدي جتو خنافو نمني إسلام جامو نم ربي فرق خنّي جتو نمني ربي فرق خنّي نمني ربي انتوكو لا إله إلا الله محمد رسول الله جي توكو يجو نمني قرآن تأمني نمني قيا قيامات تأمني tokko miti takko eewa akkanatti isaan tokko jechu me maali duba garaagarummaan isaan lamaanii kun akkamitti dhalachuu danda'ee haja'u kana addaan baafachuudha. yeroo dheeraa addunyaa tanarra nuti akka sunitti jiraanne kana waan irraa adda bahanii kanallee wata karraan beenu jechuu garee ammaan tan ammoo rabbiin beekumsa fidee harka keenya kaa'e isin hunda harka jira jechuu kanaafuu bannee ilaallee gaafannee deebii harkachuu seennee jechuu duuba garaagarummaan isaanii kan dhugaa waa'ee imaamaa qofa irratti jechuu yaa ilmaan ayyaa wanni inni isin himu yeroo dheeraa fudhadhee waan kana akkaan akka laalleetti imaamaa qofa irratti garaagarummaan isaanii
shiyaa wanni jettu imaama rabbiitutu filee lafa kaayee aadam irraa jalqabee hanga nabi muhammadittu imaama nabiyyoota bakka bu'oota ummata gaggeessu khaliifaa rabbii fila malee yeruma tokkoohu rabbiin namaan filadhaa je'ee hayyamee qur'aana keessa hin jiru haja'uuni imaama isaanii aliyyitti fudhatan jechuu maaliif jennaan rasuulli addunyaa tana irraa booda deemuuf deeman hajjii dhumaat irraa goota galan rabbiin qur'aana 567 buusuudhaan يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يسمك من الناس خجو خنا ربين بوسه رسول بك قادركم سند أبتي يا في جتو ويا سدي أتشبولي إيجاس بود أمة درو ديماني في بود الرجلان كان إيجا ولي كبتي بود أمة خم قراني أول ولي كبه وني دبر سيف خطبة إسان قران waan gurguddoo lamarraa dubbatan jechuu tokkoffaa maleekoonni dhufaniiti hunoo rasuula addunyaa irraa deemuun kee gahee jechuu naa himanii jiranii jaanii khutbaa godhan jechuu lammata irratti qura'aana 33 an amrii isin irratti hin qabu ani gaggeessaa keessanii miti an nabseete isin caalaa isinii kana caalaa isin irratti amira keessanii miti gaggeessaa keessanii miti gaggeessummaa irraa gaafatan jechuu ummanni asaabaatis dhugumatti ati gaggeessaa keenya jaaniin jechuu rasuula sallallahu alaihi wa alihi خنا الرسول حركة علي كبي الراسي حديثات هدبت حديث صحيح صحيح 6 خن سني جورا حركة كبي الراسي من كنتم مولى هذا مولى خجو خنا دبت جو النمني جيسا سنيته هروغا علي جيسا خيسني خجو خنا jira jechu hadisni khuni hadisa asabota dibba fi khudanin dabare jechu mutawatir khashaki taka irran jirre khagare lachu to fudatu jechu amma garaagarummaan isaanii warri suni dubarratti maal jaan lakinu tijaalalle datti beena mawla jechuun jaalalleedhaasi jechuudha kanaafu jaalallee keessanii nuun jee malee aliyyin namaana kana waldhabee garee ganda kana ganda shanyii kana bira oguu deemu kana wanni gara suniitiin dhiyaatu jechuu karaa شياطين موني دياتو رسول وني رادبتو وني خطبة قديو واي ججسمات واي بكبومات واي لبسيت خناف لبسي قدي الدنيا رادي منيسا وانجيف بكبوم عليتي لبسي قدي يخندو بروان في جانيتي بكتنا الرول كبنجتو هو خناقا نمني واتي كون خرا علي نمني واتي أجيبو دقا بكا رسولي ركوب ستني إيسانيتي سريساني سر وصول جراني زكالامتي أوف ترسدي خجو خندو في جيجو يوم الخميس يوم الله أكبر ويا أجايب خمسة أجايب ويا خمسة في جيجو أجايب نسان إسماعيل جنان حديثة صحيحة سلم خيستي أركم جيجو صحيح 6 خنا خيستي أركم جيجو إني إسماعيل رادبتا رسولي مي ورقا في بئرنا خنا وجون إسان قرآن ختام ورقا في بئرنا خنا أكيس نجلن وهين سني بريسا أجين جتو وجو خنا عمر بن الخطاب لفاخي قرآن والكبتة قرآن نقول نجها أجين جتو رسولا إنسان لكم ستنجرني يجي جتو وجو تنجا ومن يتخيل سجرني اسمال جان ومن يتخيل سجر أبو هادبتو خاليسا خالة جروس دبرتن ديسا أينما وانو دبرسمو أكنو تنجلن وقو جان لكي أتي والمرمان وقو خنا رسولي أنا أما لكوبا خير مرمي خيسان كنا هدونا أرسي واني سنجتن كنا نارسين الرابع حاجتون كن حديثا أكا إفاتي إفوتو توصوني خيساتي أركم جو سيهي 6 خنا خيساتي خندنو كيبالني تجرا حاجتو دوبا حديثا خنا خراسوني تين مالجان برني ركوب ستجتو دافكس جي مالي هنجن نملي جون جرو جتو خرابراتي نمو أكملت كنا جام إني دندي دبنان جلنا الرعا دبتو دبتي وان انتانتين دي فمالا أكملت كنا جا يا دجون خراشياتين دبر جتو مرمي تجرني لجتو خراشياتين مرمي علي كيبلو ديدا غاف قادر كومر نجرن جتو رئيسان فيدن جتو وقو خنا دمرت مسدي سارتي رسول قويا اسنين الدنيا تنرى جي ديمن عباسي في أدير جتو رسولاتي في أما علي فان أجتك جي إسا خنا وخفنن إسان ماس والقهي ديمني والقهي سنرتي سكي فرتي جتو بني سعد أجت فلاني جتو أبو بكر فلتن عليين والقهي سنرتي نركم خنا بسان أما سنيس
akka ajaa'ibaatti qabatan jechuu akkamitti aliyyii fi warra aliyyii wajjin jiru san osoo nammatiin kophaa isaanii taa'anii walgahii godhanii yaada jiru suuraan akkana akkamitti ta'uu danda'a yaada jiru qaban jechuu nama waa xiqqoo nama 20 filatame jechuu Abubakar nagayaa fi rahmanni rabbii isaan irratti haa jiraatu addunyaa tanarrallee osoo hin turin amal lama keessatti addunyaa irraa gidee deeman Umar bin Khattaab alayhi salaam isaan harkatti dabre jechuu isaanis akkasumatti amata dheeraadhaa addunyaa irra turanii gaggeessummaadhaan achi booda Usmaan dabre Usmaan booda Aliyyi hanga kana hunda maaltu gara seenaan karaa lamaan barraawaa jechuu seenaan ammaan tan addunyaa tanarra jiru ka islaamaa ka rasuula booda karaa lamaan barraahee jira jechuu tokko karaa suniitiin waldhabdeen akka hin jirre khaliifaa afranuu nagee akka wajjiin qaban garaagarummaan takkallee akka hin jirretti kan haasa'amu yoo ta'u ka karaa shi'aatiin haasa'amu akkasii miti jechuu ka karaa gamanaatiin haasa'amu immoo akka namman isinii tuttuqe kanatti jalqaba guyyaa qaadir kumirraa jalqabee garaagarummaan akkani ballacha akka deeme dubbatamaa jira jechuu akkasitti faaxumallee gizee duutu aaraan addunyaa tanarraa duutee yaadachuu qaba dhiyaate jechuu karaa seenaa gamanaatiin kanarratti duuba macarrashaa irratti harka Aliyyi gizee aangoon seente Aliyyi hogguusuma mormii guddaan achirraa ammaas mul'ate jechuu Aliyyiitti duuluun jalqabame duraan dursee haati muumintoota Aashaan kanaafamtee takkaayis kaatee Aliyyiitti duulte jechuudha waraana siqum sadii qabattee intala Abubakar haati muumintoota Aliyyiitti duulte kana deemtee isii waraanatti bantee waraana san irratti gaa Aliin isii eeggachaa gaala siitii isii eeggachaa isii galchee ummata san akkasitti inni injifatee waraanni san bahe jechuu waraana gaalaatiin beekame jechuu achi boodatti ammaas Maawiyaanis lafaa kee Usmaan nama jiisa kana baastu malee jeeni aboosuu ta'u eega mangustummaa keenya kana lafa qabsiisne booda baasne isaan sana dabna osoo Aliin jiru lakki jee Alii waraana seene Alii waraanee jechuu Alii kana waraanuu isaatiinis gaa macarrashaa irratti injifatamuu isaatiin quraana wal qabee waraana kana rabbiif jenne yaa dhaabnu jee fi akkasitti quraana rarraasanii dhaabbate jechuu waraanni sanii akkasitti warri Alii gareen ammaas akkami waraana nama Awyaa kanarraa dhaabde warri je'us khawaarijaa jetee kophaa buqqee jechuu warri khawaarijaa kophaa buqqee kunis Alitti duulan gaafa biraa waraana sadaffaa jechuu Aliin isaan sanis numarra firraa mu'ee jechuu akkasitti Maawiyaanis akkasitti Alii amata sadii kabulche san waraanaan gamaa gamana osoo gadanii dhumarratti masgida keessatti ableedhaan mataa dhawanii ajjeesan jechuu hogguus mucaa isaatti dabre Hassanitti Hassan lafaa kaanaan Maawiyaa wajjin waraanni idda wal fidnu je'eeti waliigalteen godhamte jechuu waliigaltee san irratti aalil beet kana akka hin dhiibne akka hin ajjeesnee fi angoon dhumarratti Maawiyaan akka ummataaf kan dabarsutti ummanni filatee akka nama bakka buufatitti walii galuudhaan Maawiyaa fi eenyu Hassan Alii ibnu Ali akkasitti walii galee waliigaltee saniin angoo san dhiiseef jechuu Hassaniin summiidhaan du'e jechuu macarrashaa isaas ajjeesanii akkasika Maawiyaan eegas booda wanni jabaan isaan dalage Alii masgida keessatti seera baasee akka abaaramu godhe nama Alii deemu Alii jala deemu confiscate marginalize godhuudhaan dabarse jechuu dhumarratti ummataaf kan dabarsu dhiisee ilma isaatiif aangoo dabarsuudhaaf loobii godhaa ture jechuu aangoo fi maallaqaan kana seenaa islaamaa dubbate jechuu kanaas dheen ilaaluutu nurra jiraata seenaa gam tokkoon barraa'ee kafaaruu gam tokkoo bichaa ilaaluun isinirra hin jiraatu jechuu yaa ilmaan ayyaa akkasi ka kaanis firraa laala hogguu kana duuba wanni nama ajaa'ibsiisu Ammaar ibnu Yaasir namni ja'amu tuuta jallaadhaan waraana tuuta jallaadhaan banameen tuutni jallaan akka isa ajjeesu hadiisaatu jira jechuu hadiisa kanaatu saaxile jechuu akkuma rasuulli jeetti aannan birciqoo lama gizee dhuide booda tuuta jallaa wajjiin islaamni wayta wal waraanu duuta jeeni rasuulli kuma dubbatetti akkasit du'ee jechuu kanaan ragaan bee jechuu ragaa maali gareen Maawiyaa san garee jalloo tahuu beektoonni gurguddaan islaamaa kasunii akkasitti
dubbii tana saaxilan jechuu dubbiin isaanii karaa ummataatti kan baane godhame malee ni harkama jechuun kitaaba isaanii keessatti duuba mallee Sa'ad ibn Abi Waqaas mallee aboojeen ati maaliif akka keenyatti alijii na baarre jennaan ani waa sadiifiin alijii na baarre jeen maali jennaan tokkoffaa ati Haaruun waan Muusaaf ta'uu naa taataa nabiyyummaa malee jeenji gaafa waraanaaf deemu rasuulli alii madiinaa keessa dhiisee kana jeen kana gurra kiyyaaniin dhagee tanaafuu alijii na baaru jeen qaabil kuumitti gizee harka qabee warra irraasee man kuntum muulaa haadaa wa alayyin muulaa gizee jiru gurra kiyyaaniin dhagee an alijii na baaruu hin danda'u jee guyyaa tokkos baandiraa qabatee gaafa lola injifannee gallu baandiraa kana nama rabbii fi rasuula jaalatu ka rabbii fi rasuullinis isa jaalatu isaafiin kan na je'ee deemee osuma arkinu harka aliyyii kaayee baandiraa sana kanaafuu aanee akka nama hundatti aanee kanatti abaaruu hin danda'u jeen jechuu Ma'aawiyaadhaan kuni wanni nama agarsiisu zamana Ma'aawiyaa san akka seenaas yoo bantan ilaaltan zamana Ma'aawiyaa san aliyyii abaaramaa ture jechuu wanni kun godhamaa tureefis maaliif angoo addunyaatiif jechuu namni yoo aliyyii jala deeme angoon teenya ni haftiidha yoo namni aliyyii alilbee jala deeme angoon teenya ni haftii yaada jiru ta'uu yaa ilmaanaa yaa ka guyyaa qiyaamaatti amanu yaa qura'aana kana guyyaa qiyaamaatiif jeetiin qabadde ka jettu firraa laalii siin jaa jechuu karaa biraatiin wanni dhugaan kun awwaalameef akkuma aan isiniitu qubbara yaadeen seenaan islaamaa wanni barraahu warra angoo harkaa qabuudhaan waan ta'eef ta'uu hin dagatina angoon ummata kana harka turuu isaatiin dhugaan tokko tokko awwaalamuudhaan da'iifa ta'uudhaan dharri dhugaa ta'ee dhugaan dhara ta'ee mul'achaa ture jechuu haala kanarraa egaa kan ammaan tana arkinu hijibni adda addaa wanni gaggeeffamaa jiru jechuu duba kanumaa wajjiin ummanni dhiirtii islaamaa suniin warri sunii kan akka Tabarii kan akka al-Hakim kan akka Ibnu Abdul Hadiid haqa kana baasaa dabarsaa turan jechuudha beektonni sunii gurguddaan silaa jiraachuu baatanii arraan tana waan kana silaa shi'aa qofarraa dhageenye dhugaa jannee jala deemuudhaaf nu dhiba jechuu wanni kanatti amma dubbannu kun hundinuu ragaan isaa kan beektoota sunii ka mootummaa isaanii jala taa'ee haqa kana baaseeni dhugaa kana baruu keenyaas sirritti nu qabadha yaa ilmaanayyaa yaa warra haqa barbaadu rasuulli sallallahu alaihi wa alihi islaamni badiyaa balleessu garuu hin kijibu jedhanii jiran jechuu hijiba wajji namni deemuu nama amantiiti jechuun hin danda'amu jechuu rabbiin qur'aana keessatti maa salakakum fi saqar qaaluu lam naku min almusalliin wa lam naku nut'imu almiskiin wa kunnaa nakaadu ma'a alqaa'idiin wa kunnaa nukazzibu biyawmi ddiin hattaa ataana alyaqiin jechuu hanga nafseen teenya nu keessaa baatutti warra hijibuu wajjin kijibaa baana jechuu rabbi dhararraa nu hatiisu osoo hin beeyne mee karaa xumura irratti hijiba isaan irra deemu kana tokko tokko daddafee isinii tuqeetiniin arraan tan isinittiin dheeressuun irraa gabaabsa jechuu tokkoffaa محمد رسول الله جان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جان نمني كسانين محمد جو وينجرو جچو أنين جان جو جچو إسان الرّ زمنا نيتوركي نكنا تنجر زمنا بيكم سكنا تنجر راخاسي ونخون خنديمو مسجدو تبي عربا خنا خيسسي ديموسا سينا الرّ حسونا ما رندگين يچو غرو ونخون خجبتاو أركمي زمنا خنا مالي فركبه قرآن في تفسير في حديث موبايل الرجل يچو نيتوركي الرجل يچو ربنا كناني سنورهم آياتنا خنونو أكنا قوليتي اسم اللي سيچو ما زمنا خناف لما ترتي جبريل تو دوغونغوران نبي محمد صلى الله عليه وسلم لسان الرتي خدنا ملي سلا قرآن علي الرتي ربي بوسى جان حجب جتو خنيس وان فكان ملائكة دوغونغورو دغيسني هنجرو ومن خينيا سمو قبا
kijiba illee jaalatu kanaafuu kunis waan hin jirre dhara ta'uu beekaa jechuudha wanni kanaa hin jiru kuni siyaasaa oofamu jechuudha sadaffaa irratti quraana hin fudhatan taarifoof quraan kajaamuutu deema jechuudha waan kanaas bal'inaan dhaggeeffachaa baane dubbisaa baane jechuudha taarifoof quraanni kun irraa irratee itti idaame amma dur namni haasa'u arraan tane AI'n sibiilli dubbatu kun sibiilli kitaaba irraa dubbisee nama wajjin akka namaa dubbatu kun taarifoof quraan akka hin jirre ragaa baha jechuudha yoo gaafatteen maaliif jennaan achi keessatti jechoonni fi herregni quraana keessa jiru yoo quraanni silaa tokko keessaa irrate waliin gituu jeesi garsiisa jechuudha qallaalitti ammayoon siime dachiin tun bal'inni siine harka 70 takka 72 bishaan harki 31 biyye kanamma ayata rabbiin quraana keessa dachii jedhuu fi ayatoota biraa keessatti bakka inni ittiin bishaan jedhu yoo lakkooyte akkanuma 70 akkana akkammaan siin jee kanatti dhufa jechuudha parsantiinsaa akkuma ilmi namaa ammaan tana kaartaa kaasee parsantii baasee 72 mootakkaa fi akkasitti argame jechuudha dhibbarra walqi kuni silaa ni faallawa jechuudha quraanni silaa irratee jiraata jechoonni dhalaa jedhuu fi dhiira jedhu 24 walqixa arrallee jechuudha silaa quraanni tokkoo fi lama keessaa irrate wanni kun akkasin ta'u jechuudha jechoonni guyyaa jiru hogguu 365 jechi 365 kun silaa quraana keessaa waan tokko irratee jiraate 65 hin dhufu jechuudha azaabaa fi jannata kaja'uus akkasuma jira jechuudha hogguu meeqa akka ta'e laaluu dandeessa kanaafuu quraanni kun akkuma dhalatee takka jiru arraan tana namaa miti AI tu ragaa bahu jira jechuudha sibiila kanatti alamarra waa meeqa dalagu jiru kana hafanii takka illee hin bitamne fadhii addunyaa irraa hin qabne hawaan arke malee hin dubbanne hawaan dubbise malee dubbachuun itti da'uu irraa hir'isuu hin dandeenye kun akkana ragaa bahee jira jechuudha kanaafuu qura'aan taarif hadisa da'iifa surii keessa jira malee warri shi'aa kana taarifa qura'aanaa irraa hin beekan taarifaf qura'aan jechuun qura'aan irraa irratti kaja'u hadisa da'iifa aashaanaan odeeffame hin dogongore malee aashaanaan odeeffame ummu islaamaa haadha muumintootatiin odeeffame kaja'ame keessa kaayame hadisa da'iifa tokko jira jechuudha re'eetitu guyyaa tokko waan akkanaa nyaatee kitaaba ayata akkanaa nyaate jechaadha malee shi'aan ta malakatu miilaale ajaa'iba rabbii kana waan si ajaa'ibsiisu as garagalee immoo isaaniitu quraanatti nama nan siin ja'a amma islaamaa miti siin ja'a tokko ka'ee sheekni isaan maal jennaan tokkoffaa siin ja'a asaaba abaaran siin ja'a lammata quraana kana siin ja'a akkanatti si heddummeesse gin hundi si deebii qabdi jechuudha eega takkitti imaamaa san malee imaama reefu kaan siin jeesanitti isaan rabbiitu bakka buuse jedhanii aliyyii qabatan jarri kaallakki jedhanii mirchaa godhatan akkasima kana achitti hin jiru jechuudha taarifoof quraan wanni jedhan sadii afuraffaa irratti wanni jedhan asaaba abaaranii ummanni shi'aa garuu ummata asaaba haaqa dalagu haaqa ragaa bahu hunda isaanii akka kabajanii jaalatan dubbatamaa argamaa jechuudha duuba isaanis akkuma namaatitti nama asaabota keessaa dogongora dalagan ja'an dogongora dubbatan dalagan ja'an criticize ni qeeqan jechuudha akkuma rabbii suuraa munaafiqaa keessatti munaafiqoota qeequtti isaanis nama aliyyi waraanuu fi aliyyi jibbu ni qeeqan jechuu maaliif hadiisa irra dhaabbatanii namni aliyyi jibbu munaafiqa namni aliyyi jaalatu muumina kaja'u kun hadiisa sahiha suni keessa jiru waan ta'eef islaamni sababa isaaniitiin addaan bahee waan ja'aniif qeeqanii jechuu firraa deebisan akkana ja'anii kan biraa shanaffaa irratti yaa alii ja'anii kaja'u kana jechuu eega alii wanni jaalataniif isaan akkumaan amma isinii himetti sahih al-muslim keessatti buuk kitaaba tokkoffaa hadiisa 78 irratti namni alii jaalatu muumina namni alii jibbu munaafiqa kan ja'uun alii jaalatan aliin rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa biraatiin ani yoo magaalaa beekumsaa ta'e aliin hulaala jedhee jira aliin haqaa wajjin jira haqni alii wajjin jira kaja'us hadiisi sadeessaani jira
kanarraa adii ol kaasan malee ol kaasanii rabbi bira geessan kan jiru kun kijibaa dhara guddaa islaamni islaamarran keenya ta'uu beekaa yaa ilmaan ayyaa kuni sheeka rabbii osoo hin ta'in sheeka namaatiitu kana odeessaa jechuu ulamaawwanni gurguddaan suni waan kana hin ja'an akkaan reefu isini tuqe maqaa isaanii jahaffaa irratti shiyaan kan jiru kun duubarra dhufee kan jirullee qaban jechuu boodarra dhufee poolotikaadha dachii tanarratti aangoodhaaf jaaneeti ka uumame malee hin jiru ka jirutu jira jechuu garuu immoo isaan gidee deebisan zamana rasuulaatu rasuulli ka dubbatee fi kitaabota koomentarii hadisaatii fi tafsiiraa keessa dheeyxanii ilaaluu dandeessan kan jirutu jira jechuu shi'aa jechuu rasuulli ka dubbate alii fi shi'aatu alii jechuun deeggartoota alii jechuu yeroo san keessatti aliin taqee godhee waggaa khaliifummaa zamana sadeensan taqee godhuudhaan irra waan heddummaataniif akka usee jiruu fi akka haadha mana isaatillee galgala awwaale akka isiinilleen waanuma kana dabarfatte dubbatan jechuudha duuba rasuulli waa'ee isaanii dubbachuusaa waa'ee aliitii fi shiyaa qur'aana 98 tafsiira isaa imaam al-suyuuti ibnu kasiir jaabir ibnu abdullaadhaan odeeffame kajjee gizee qur'aana 98 fassaru tafsiira al-daarul mansuur tafsiir al-suyuuti qur'aana 98 gizee fassaran hadisoota isaan fayyadaman kan jaabir ibn abdullaatiin dubbatame jedhame laaluu danda'ame jechuu kitaabotii tafsiiraa keessatti waa'ee aliitii fi shi'aatu alii warra qaceelloo ta'uu isaanii dubbate jee namni kun nama beekaa suniiti jechuu kanaafu shi'aan kaarbaalaa booda du'a ilma rasuulaa ilma faaximaa Hussein boodatti dhalatte kajuu kun rakkatee lafa kaayan jechuudha maawiyaan akkasitti ilma isaa yaziidi kannee yaziin ama sadii gizee bulchuu ogu takka beeta sabii rasuulaa nam 72 oguu fixu Hussein morma isaa mureetti ilaa madiinaa geessee fuula keessa waraanaa dubbachaa ture jechuu as garagalaniiti inni keessaan qabu yaziid keessaan qabu jechuullee si haasa'uu barbaadan jechuudha asaabaatu dubbatee ifa baase jechuu ana duratti fuula kana waraanin jeeni fuula rasuulli dhungachaa ture san na duratti waraantu jechuudha akkasitti banii umayyaan angoo fudhatanii dilli kun akkasirraa uumamuu isaa suuta ja'aati ilaala yaa ilmaan ayyaa شيء أول الرسالات خجول لين نجرة زوري في عصري مقربا في شاي خنيس حديثة صحيحة مسلم كيست خطاب جعفة حديثة خمتكو في دبسني في دي دمي لما عباسين دي سمي خيس لالي دي مدن دي خيس لالو دن دي نيايچو مسند احمد خيستيس بافتشو دن دي سم موبايلي خيسات ترمزي خيستيس اركو دن دي سنجچو صحيحة توسا رسول لافسوف جي لافسوفين قولي أكجي خرابراتين ورشيا أما اللي قرآن سورة هود لبا في قرآن فرجتشو سورة نساء لبا في سدي timing of the salat ربين يرو صلاة بك سدي تكاكو دي جتشو مليشن الصلاة كصلاتني في تقول له سون الرسن أكصلاة أركنا عجتو دوبا يا إلمانا يا دوغون كورخنا ميلالا مي دبسا مي أمة خينيا لينو برسيسا سنين جتشا بمرتي دوغون كورخنا خيسا باني حديث سكاليني حديث بكما حديث رسول نودامي
akkaataa itti jiru islaamaa gaggeeffannu isaan boodatti hattiin dabarsan san hadisa saqaleynii kana isinii tuqeetiin dabra jechuu hadisni saqaleynii sahih muslim 2448 musannad ahmad 1705 tirmizii 3786 hadisni kun mutawaatir sahih ta'uun isaa beekamaa ta'e rasuulli sallallahu alayhi wa alihi I leave behind me two weighty things waalama jajjabduun isinii dhiisee ardii tanarraa deema isaanis qur'aanaa fi ahlil beet qur'aanaa fi ahlil beetiin kiyya addaan hin bahan hanga guyyaa qiyaamaa bakka kawsar ja'amutti walitti dhufnu haanan irra addaatu خميان نساء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الله أكبر anga bakka sanin wala garru beta sabii khiyyaa fi qur'aanni addaan baanjee ragaa bahee jechu akkasumatti rabbiin ammallee hadisa biraatiin hadisa khisaa khajaamuun hadisa qaala goolaatiin qola gaalaatiin beekamu sahih muslim 2424 tirmizii 3787 musannad ahmad keessattis kan jiru hadisa khisaa jechuudhaan kan beekamu kun han beektonni suni warri ukaamaman san dubbachaa dabarsanii dubbachaa turan hadith akkasiitii jira jechu yitaharukum taqira bita sabi rasuula rabbiina ka taharu barbaade ya rabbi khiyya je rasuli khadate hadisa khanan ya rabbi bita sab ummanni khum bita sabi khiyya je fatuma fi ali fi hasani fi husain qabate isa wajjin namshan taani qaala goola jalatti rabbi sa kharachudan ya rabbi na taari bita sabi khiyya jannan rabbi ni sakasma qur'ana soddomi sadi buusudan ani taharu bita sabi khati jaladde tahare jechu saatin rabbi ummata khana khijiba fi jalal ad-dunya ra warra taharame warra islaama qabatee deemuu danda'u warra islaamni irraa baratee isaanii wajjin qur'aana akkasitti fudhatee deemuu danda'u godhuu isaati ragaa lafa kaayanii jechuu kanaafuu duba yaa ilmaan ayyaa arraantana yeroo firqaadhaan achii fi achiin islaamni bakka maarratti addabe minaa min jaanii karaa kana seentu malee ibidda seent maal siin jaanii si dawwa kan kana ilmaan keenyaaf yoon dubbanne hogguu akkam dubbanna jechuu qabrii keessatti hin dubbannu kanaafuu wanni silaa islaamni jiraachuuni qabu haala hadisa kana arkineetiin hadisni khaanis haa qur'aanaa fi asaabaa jala deemu je'usan da'iifa ta'uu cheeggodhaa deemaati laala hadisa sahih muslimii fi bukaarii keessa hin jiru laala sirritti laala kanaafu hadisni dhugaadhaan hundinuu shi'aa fi suniidhaan fudhatan hadisaan amma isiniin jee saqaleynii kana waa lama jajjabduun qur'aanaa fi ahlil beet isaan jala akka deemuu qabnu rabbiin qur'aana 33 kanuma nuu dhaame kanaafu kana hogguu beeyne nu hundinuu islaamni tokko akka taane mul'ataa jechuu warri dhugaa ukkaamsaa bahees khabiraati jechuu kanaafu yaa ilmaan ayyaa yaa ka guyyaa qiyaamaatti amaree qur'aana kana qiyaamaaf barbaadu jannataaf barbaadu akka kana barbaaddadhu siin jechaa dubbii xiyyatanarraa sumaan gola buudhaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh isiniin jaa